kaasaati jira amma dubbiin isaa ciccimataa jira. Inshallah akka walii galaatti immoo muhaadaraa guddaa irratti akka altakkaa sagaleen dhaga'amuudhaafi afaan Arabaafatii fi afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin sirriitti akka dubbatamu immoo akka go'een goone jedheetan abdii qaba yoo Rabbi jedhe. Inshallah jazakallahu khairan. Akkas inshallah namoota silaa qaamni kun itti ammoo Rabbi isin haa baasu. namni mana hidhaa kana keessa jirtan niyyadhaa namoota rakkaa lama salaata du'aa'ii Rabbi keessan du'aa'ii jabaadhaa. Ammoo qaamni sagalee ta'uu danda'uu fi qaamni sagalee nama goosisuu danda'u hundi inshallah ijoollee tana bira dhaabbadhaa. Nutillee waan dandeenyu hundaa'u isin bira jirraa obboleeyyan kiyyaa isin jechuun barbaada. Galatooma inshallah. Ani amma nan dawwal bakkaan amma siin jee kana dawwalee sagantaa kana isinii qabsiisa. Inshallah kana caalaa sirran turu obboleessa kiyya. Yeroo gaarii qabaadhaa. Hayyee galatoomaadha. Har'a dura bu'amtummaadhaan akka isin agartan bilbila kanamma wallahi sakuriitti irraa kireeffannee nayna daataa bitanneetiin hin jecha ijoolleen na biratti argitan tuni har'a sagantaa jira ustaaz Umar dhaabbadhu waan akkanaan dubbatiin obboleessa kiyyaas gubbarratti akkana goona akkasitti nu seene jaljaala waan harkattan keessumaan waan si gargaarraa akkataatti neetaniif akkataatti wanta gootan asirratti hin dubbatiin fattaala meeqaas gubbaa jira as jala jira waan kana ifeeggadhoo godha dhiifama na godhati as jala jiru wanti warra fattaatii miti habooyi hundi seenaa gaddalee bilbila ijoollee irraa qabuuf ijoolluma keenya taasisa jala jirtu irraa guura nama riyaadi irraa guututti irraa guuranii amma riyaadi irraa namni seenu jiru guursiises ni beeyna nuti. Anna waan akkanaa ifeeggadhaan jiru barbaada. Itti fufi hin dubbata. Hayyee ittiin kufa. Hayyee tokkoffaa sagantaa har'aa sanirratti hirmaannee olomaayee hedduu akkasuma warra feemasoota illee warroota gurguddaa sila uummata keenya biraan sagalee keenyallee nu ga'uu ni danda'an nama yoo sagaleen isaanillee dubbatame uummataa fi mootummallee irraa dhaga'u kana har'a ni arganne namni kun guutuun jecha wallahi saftii eeggaddaa gaafa isaan saftii kanatti qabatan jecha torbaan kun yeroo takka bar ummanni keenya mata jabaataa bar mata dhagaa mee imimmaan dhiisaati tiktookiin kun akka feesbuukaatii miti yeroo dhibba tokko isinii himnaa mee koppii linkii taaptaabii kana 50 naqaaf 100 naqaaf tiktookiin irraa gubachaa jira isinitti himna deebitanii imimmaan keessa isinuu isin dadhabde maa kabiraatiif wanta jenna linkiin gootanii fi siraamma geemate miliyoona meeqan geemaaf jechuun waan faayidaan qabne waan faayidaan tokko hin qabneef miliyoona meeqan amma uummata kana imimmaan irraa dhiisaa jenna maali isin sammuu keessan hin hojjetu yeroo dhibba tokko isinitti himna tiktookii beekaa waan min jiirra jira uummata kana amma kiyya nama garsiisu afuran nama garsiisu maaliif boorte keessan boorichaadha namni nullaa lakka wanta nun gootan amma mucaa kana irraa cufsiisina laala attiif duuma jimma itti bulti isi imimmaan jenna imimmaan kaayan laala imimmaan kaayan laala gobilinkii dhiisaniiti imimmaan kaayan laala asoo itti himnu dhabaakkaachuu yaraksoo imeej attaas qammatu waa'ee boorichaa hin kaayina koppilinkii fi taaptaap godha namni haa dhufu hayyee isinitti himna deebitanii nutti himtan imimmaan hin kaayina yadaksoo malikatti እንዳታስ ቀምጡ ታፕታፕና እንትን ብቻ አርጉ ለእነዚህ ልጆች ለእስረኞች የምታዝኑ ከሆነ ናማ ከናፊ ወር አህመድ ከብተን ታፕታፕ ጎዳ ኮሜንት ኑራ namni ani beeka komantii dhuftes mani haraara qabaati garuu imeejii kaa'es wanta godhina taaptaap godha komantii isinitti cufnu akka haraaraa qabdan ni beeyna waan biraatti hin digadda keessan ibsadha haraaraa komantii hin beeyna ni beeyna waa'ee sooshaal miidiyaati ni beeyna garuu waan biraatiidhaan gadda keessan ibsadha malee boo'ichaan hin ibsatina bilis dhaabbadha ayaanaa kun 70 maashaallah akkana barbaanna laala kuma dhibba sinirraa barbaanna yeroo takkatti gurbaan kun akka irraa qubanne taaptaap
isin koppii linkii itti muuxxanii arra nama lama dhuunfaadhaaf akka nama saba lama waliin taphachuuf deemuu tokkotti miliyoona lama miliyoona sadi miliyoona shan miliyoona 20 taattan gootan nama 20 dhufee laala nama lama ka dhuunfaa maqaa sabaatiin naggatan maqaa gosaatiin naggatan saniifuu taaftaaf nama gootanii dhuftanii silaarra nama 5,000 nama 6,000 silaa sagalee ta'e viidiyoo tan waliif raabsa silaa rakkoon nu bira jira mee dhiisaa moo ijoollee biyya arabaa akkuma biyya arabaatti mee ijoolleen dubaay takkuma isinis mee ijoolleen kuweet walirra laaltan ijoollee suudii mootummaan keessanuu nama 500 kana qofa nama 5 faan nu laala gisee nuti wanta jennu qeerroo kana nama 50 faana nama 10 nu laala dhiisaa kabiraa warrummaan suudii to'isa jirtan immeejiin kaayinaa kunoo maashaallah 100 miliyoona naqaaf dhiifama naa godha kooppi linkiis 100 silaa kana qabu ummata kanaaf rabbi jechaaf gootaaf kudinaan kunoo rabbi jechaaf jechuun ummata kana wahallee isaanirraa deemu barri silaa nuti har'a jabaa taane maallaqa ummata nama dhuunfaa tokkoof leencan 2-3 darbinu kana maallaqa kana waliin qabne imbaasii akka ummanni kunu silaa moodeesaa fi aannan ummataaf geessu ni dandeenya amma dhugaa jirtuun isinii wallaahi isinii amma feesbuuka laayiviin ture tiiktookii laayiviin ture amma sadaffaa siin dhufe harkeetiin jira wahallee waa hundaan beekat guyyattiin seenaani guyyaa beellama yookaan geema qabu miti kan hin dhufan hin kijibu waan dhugaa isin hin himaa namnummaan silaan hin hojjette jee guyyaa nama booda hin jiru kijibu hin fakkeessinaa ummata kanatti rabbii keessa sodaadhaa yoo hojjettaniif sirratti hojjedhaaf yoo dhiistan dhiisaa rabbii qaban ittiin naggadanii laa warri naggadaallee guyyaa lama feestaalanii uffattanii itti wanta jettanii guyyaa sadaffaan jirtan kuni ta'uu qabu ummanni kun hanga dandeenyutti amma ijoolleen shamarran kalaa jirtu kunillee namni firiidhame dhukkubsatu keessaa galchaa jiran kana dhaabuu deeman maaliif isin guyyaa lama hiita dhuftan nama 130 nama 120 galchanillee dhaabuuf deeman yoo nuti sagalee guyyaa tokko ani kokkeen naqamee uffise namnummaan sooshaal miidiyaa karaa feesbuukaatiin fa'aa dubbatu hin jiru dhugaa jirtuun isin akkana ta'uu qabu kun daqiiqaa 30 guyyatti torbaanii guyyaa 3 guyyaa 2 ummata kana yaadachuu qabu yoo xiqqaatellee xiqqaate Muttariin galchimee Umar waggaa yeroo tokkoo miti kanaaf obboleeyyan kiyya abdiin muratina isin hojii jirra ani waan itti amanu tokko jira sochii ta'uu qabu sochii ala lafuma ta'anii itti bilbilee anaa isinii ma godhugaa jirtu naannoo biraa dhaqanii har'a hidhataa kannaa jiran abbootiin amantaatiif walaa ka islaama ka kiristaanaatu jechuu qabu abbootiin keenya Oromoo jechuu haa godhan rakkoon qabu san keenyoo maaliif yaadatan keenyoo keenya lammiin keenyoo bakka lammiin keenyatti baay'atu rakkoo san itti mul'attu akka Itoophiyaatti naannoo hundaa dhaqan rakkoo naannoo hundaa dubbatan Muttariin galchi Umar ijoollee mandaatti bira jira Muttariin galchi dhaamsa qaba ijoollee karjiitti bilbileef Muttariin galchi Muttariin uma baatan garuu waan hedduu wal taasisanii namni akiraadhaaf hojjetu abbaatii amantaa fedhe haa ta'u haqa dubbachuu qaba xiqqaatullee asoo agartanii ka lammii keessanii dhiistanii ganda bira